jira bitaamir galaalatu tunurra jira adha ijoolleen oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaani itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenyaa gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati oromoo nagaa haa buufnu oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa. Oduu bal'inaan qaban keen kan jalqabaatiin injifannoon Adwaa seenaa boonsaa fi faajjii bilisummaa uummattoota Itoophiyaati jedhan hayyoonni. Injifannoon Adwaa mallattoo injifannoo Itoophiyaa qofaa odoo hin taane kan Afrikaa maraatii jedhamuun yeroo ammaa leellifamaa jira. Injifannoon kun kan argame meeshaa waraanaa gahaa qabaachuun odoo hin taane murannoo fi kutannoo uummata Itoophiyaa humna tokkummaan dabalamee miira jaalala biyyaan dhaabbateen ta'uun hubatamuu qabaan dhaamame jira. Dabalata qabna. Bittootessa tokko bara 1896 yookiin akka lakkoobsa Itoophiyaa gurraandhala 23 bara 1888 lammiileen Itoophiyaa golee afran irraa fardaa fi lafoon ba'anii kaaba Itoophiyaa bakka Adawaa jedhamu irratti diina hidhannoo guddaanii baargama dhufe injifachuun seenaa addunyaan yoomiyyuu yaadattu hojjetane. Waraanni Itoophiyaa fi Xaaliyaanota jidduutti geggeeffame kuni seenaa Itoophiyaa keessatti taateewwan gurguddoo jedhaman keessaa tokko. Minilik akkuma raangoo siyaasaa fudhateen Xaaliyaanota wajjin nama waliigaltee guddaa tokko mallatteesse. Waliigaltee Somaaliidhaa Wucaalee Agreement isa jedhamu kana jechuudha. Waliigaltee Wucaalee jedhama. 1889 mallattaa'e. Sababni waraana Adwaa kanaa waliigaltee Wucaalee kanaadha. Waliigaltee Wucaaleen kun akkamittiin waraana Adwaati sababa akka ta'e kan jedhu waliigalteen Wucaalee keeyyata 20 qaba. Keeyyatoota 20 kanarratti gaafa walii mallatteessanii keeyyanni lama rakkoo godhate. Keeyyanni lamaan kun tokko keeyyata 3 fi keeyyata 17 jedhamu. Hundaa ol garuu waraana kana sababa kan ta'e keeyyata 17ffaa waliigaltee Wucaaleeti. Keeyyata 17ffaa maal jedha? Afaan lamaan barraa'e wanichi. Afaan Laatinii yookiin Xaaliyaan veershinii fi Amaarik veershinii jedhamee barraa'e. Xaaliyaan veershiniin kun maal jedha? Keeyyata 17ffaa kanarratti Itoophiyaan kolonii Itaaliyaati waan taateef biyyoonni kamiyyuu Itoophiyaa faana hariiroo godhachuu barbaadan karaa Xaaliyaanii qofa ta'uu danda'a jedha. Karaa Itoophiyaatiin garuu Itoophiyaan biyyoota wajjin hariiroo yoomuu barbaadde ofiisarootaa fi ofiisii warra Xaaliyaanii fayyadamuu dandeessiidha. Optional filannoodha. Amma kuni waan wal faalleessu ta'e. Mootummaan Itoophiyaa gaafa kana dhaga'u waan kana ni morme. Xaaliyaanii keeyyata kana akka sirreessituuf gaafate. Itoophiyaan biyya birmadummaa mataa ishee danda'e qabdu, biyya mootummaa mataa ishee danda'e qabdu malee biyya kolonii Xaaliyaanii akka hin taane biyyoota Awurooppatiif illee mootummoota Awurooppatiif illee waamicha godhe kanaan akka nu beektan jedheeni. Mootummaan Xaaliyaanii kana sirreessuudhaaf fedhiin godhanne. Kanaaf wantoonni gara lolaatti akka geeffamu godhe. Uummattoonni Itoophiyaa illee kallattii garagaraanii qondaaltota waraanaa naannoo isaaniin hoogganamuun waamicha godhamee fi dhaga'uun gara kaabaatti duulani. Akka seenan himutti warra fardeenii 20,000 dabalatee loltoota 100,000 hagaa 100,000 fi 20,000 sabaa fi sablammoota Itoophiyaa irraa bobba'anii waraana Adwaa irratti hirmaachuun injifannoo cululuqaa kanaa galmeessani. Injifannoo Adwaa fiduufillee humnoonni kunneen walii galanii qindaa'anii akkasumallee wal hubatanii kaayyoo biyyoolessa tokkoo fi hojjechuutu ture. Kanumaan injifannoon cululuqaan kun kan galmaa'uu danda'eef kanaan dura injifannoon Adwaa bifa waaltaa ta'een qooda sabaa fi sablammoonni qaban mul'isuun kabajamaa hin turre. Fardi 50 Oromoodha. Lafoo dhiiti warra lafoo deemna mana siin jedhee sitti himus siin jedhe. Innaa warra keenya nutti hima. Waraana sana plaanii kan baasu Abta Goorgis wayim Qusee Dinagdee. Kallattiin kan waraanu Gabayyoo fi Baalchaa gara 9 ta'u Oromoo. Baay'ina isaanii olaalte warra waraana kana haala mijeesse
warra waraana kana hooggani dabalatee naannoo harka 90 loltoota Oromoo fi hooggantoota Oromoo agarra. Faallaa kanaatiin garuu barootaa fi injifannoo aadaa yeroo kaafamu akka waan Oromoon ga'ee keessaa hin qabneetti akka biyya kana madaalletti barreeffamaa ture. Lola murteessaa kan geggeessanii jeneraalota qondaaltota waraanaa sabaa fi sablammoota irraa kallattii adda addaatiin loltoota fi namoota isaanii hiriirsanii dhufanii dirree injifannootti wal ga'ani. Injifannoon Adwaa hirmaannaa Oromoo malee, kan Hadiyyaa malee, kan Walaayittaa malee yookaan kan sabaa fi sablammoota malee akka hin milkoofne beekamee seenaan dhugaa qoratamee bahee akka tikfamu ayyaani injifannoo kun immoo kan waloo ta'ee kabajamuun tokkummaa biyyaa akka itichuu danda'utti hojjetamaa jira. Baatii Gurraandhalaa bara 1888 waraani weerartuu gitaa bittaa Xaaliyaanii eegimoo ameen duuba Afrikaanonni dadammaquu isaanii fi qabsoo bilisummaa fi kakka'uun isaanii seenaan ni dubbata. Injifannoon Adwaa seenaa boonsaa fi faajjii bilisummaa uummattoota Itoophiyaati. Kana maleellee humna tokkummaa uummataa biyya kana kan jabeesse fi mallattoo murannoo fi kutannoo kan kabaja olaanaa Itoophiyaanota goonfachiise. Kanaafi Adwaan injifannoo waloo tokkummaa cichoomina kaayoo fi mallattoo gootummaan ibsama. Injifannoon kunillee kan argame meeshaalee waraanaa gaa qabaachuun adon taane murannoo kutannoo uummata Itoophiyaa humna tokkummaan dabalame miira jaalala biyyaan dhaabbateen ta'uun hubatamuu qaba. Kunilleen uummanni Itoophiyaa tokkummaa yoo dhaabbate biyya isaa fi abdii badhaadhinna ta'e diinota birmadummaa biyya isa sarbuuf yaalanii fi soda ta'uu kan mirkaneesse. Mul'istuu injifannoo waloo kanaa fi yaadannoo injifannoo Adwaa magaala Finfinnee Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasaa lafa hektaara 5 irratti kan ijaarame yoo ta'u lafa gaditti darbiiwwan 2 fi lafa olitti darbiiwwan 5 kan qabu daawwattootaa fi bana ta'ee jira. Badhaadhinni biyyaa kan mirkanaa'u barnoota waan ta'eef qulqullinni barnoota mirkaneessuu fi carraaqee godhamaa jiru daran cimsuu akka barbaachisu deetan barnoota waliigalaa ministeera barnoota aadde Ayyaalechi Sheetee himani. Korri qulqullinni barnoota biyyattii irratti xiyyeeffatu yuunivarsiitii barnoota Kotobeen qopheeffame magaala Finfinneetti geggeeffamee jira. Kibre Zalaalem. Yuunivarsiitiin barnootaa Kotobeen kora qulqullina barnootaa hooggantoonni fi hayyoonni dhaabbilee barnootaa biyyattii irratti hirmaatan qopheesseera. Deettaan ministeera barnoota waliigalaa ministeera barnootaa aadde Ayyaalechi Sheetee badhaadhinni biyyaa kan milkaa'u barnootaan waan ta'eef qulqullina barnootaaf xiyyeeffannoo jiru daran cimsuu akka barbaachisu himaniiru. ብልጽግናን ለማረጋገጥ ትምህርት ቁልፍ መሳሪያ መሆኑን badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf barumsi meeshaa furtuu olaanaa ta'uu kan hubate mootummaan jijjiirama akka biyyaatti barnoonni iftoomaa fi lammiilee hunda akka qaqqabu gochuun hojjechaa jira. Badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf ammoo qulqullina barnootaa mirkaneessuutu nurraa eegama. Milkaa'ina hojichaaf guutuu biyyattiitti barsiistota 50 oliif leenjiin akka kennames ibsaniiru. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Barnootaa Kotobee Dr. Birhaan Masqal Xannaa qulqullina barnootaa fiduuf dandeettii barsiistotaa cimsuuf xiyyeeffannoo kennuu akka barbaachisu dheerani. Barsiisaa baasna nuyi. Barsiisaa sanatu bor mahandisa baasaa, bor paayileetii baasaa, bor hakiima baasaa kana hundadha. Har'a barsiisaa gahaa oomishuudhaaf kan barsiisummaatti dhufu gahaa argachaa jirra. Namni gahaa dhufaa jira. Barumsi nuti kennaa jirru qulqullina isaa kan eegedha. Qulqullina barnootaa kana mirkaneessuudhaaf eenyurraa maaltu eegama? Qaama tokkotti kan gannudha. Qaama tokkotti gatamee qaamni tokkichi bichaan muki tokko akkuma hin bobaanne qaamni tokko waan tokko eessaanuun ga'u yoo walitti dhufne harka wal qabannedha. Maatiin barattootaa barsiistonnii fi hooggantoonni dhaabbilee barnootaa barattoota barumsaan gahoomsuuf xiyyeeffannoo kennuun akka isaan irraa eegamus hubachiisaniiru. Maatiin mucaasaa hordofuu qaba. Mucaasaa nu gargaaruu qaba. Wal taanee mucaasan akka baasnuuf jechuudha. Manatti inni nuufa qabu achitti nu isaa qabnaa fudhannee baanas keessa. Biiroon barnootaa asirratti yuunivarsiitii kana wajjin walitti hidhannoodhaan MOU solii mallatteessinee rakkoo barsiisaa qabnu tokkoon isaanii achiitii ulaagaa kaa'ameen namoota gara ogummaa kanatti dhufan nu waliin walii mallatteessanii achitti iskiriin godhanii garana yoo nu ergan kan naannoo Amaaraa nu ergu nuyi barsiisnee qaqqabsiisnee achumatti kan Oromiyaan nu ergu Oromiyaatti deebisna. Barreeffamoonni qorannoo dhimmoota barnootaa irratti xiyyeeffatan hayyootaan waltajjicha irratti dhiyeeffamuun irratti mari'atameera. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu. Kan lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee
yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jira jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jira jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba.